السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتوتا channel هردفا تيوف بكم جرتنتي رحمن ربي اسن حالك أبو سنين جتشا أرانتنا سينا أجائبا سينا أكان نمتي تولتو سينا بروم سبودا إف كيسا قبضون قبضي سنف ديادي سينا تونس سينا أينيوتي سينا نبي الله أيوب عليه السلام دوبا نبي الله أيوب عليه السلام مالين بيكمني أبسام بيكمن تناف مقدون تينيلين يروني في نو أيبستو أبسا نبي الله أيوب إسني فاخنو نمان جد إيقا خبجمتو تافي هردفتو دخينيا هندي خيسنو warroowwan gartee maatii chaanala keenyaa hin tahin subscribe share like nu godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha kallattumaaniin gama gartee seenaa nabiyallah ayyub isinii seena nabiyallah ayyub alayhi salaam abbaa isaanii muus ibn iraq ibn hays ibn ishaq ibn ibrahim irraa dhalatan haati isaaniidha minaa jedhamti minaan intala nabiyallah lut alayhi salaam warri isaanii yookaan jaartiin nabiyallah ayyubis alayhi salaami rahmaa jedhamti intala gartee ilma nabiyallah yusuf duuba waan nama ajaa'iburraa nabiyyoota hundarraa wanni adda isa godhu gama naanis gama abbaa isaatiin gama gartee haadha mana isaatiin gama haadha isaatii fi gama faamilii guutuutiin nabiyyootaan marfamuu isaati duuba nabiyallah ayyub alayhi salaam obsi isaanii obsa ajaa'ibaati duuba kanaafuu nabiyallah ayyub alayhi salaam abbaa sooreysa faamilii gartee qabaataa ganda tujjaaraat irraa dhalate duuba erganii fi gartee dhalatee guddateen booda ifi isaatiif illee nama rabbiin tola akkaan itti oole nama rabbiin riskii dhugaan kanneef tujjaara sooreysa gartee gaafa sanii keessaa nama dureedha ture haa ta'u malee duuba nabiyallah ayyub yeroonii fi gartee jireenya isaa jiraatu san keessatti nama akkaan ooyiroota akkasuma gartee qabeenyaan maallaqa garagaraadha gama biraatiin horii horsiisuudhaan haalaan nama adda nama hedduu gartee yeroo sanitti dureessa yeroo sanii keessaa sadarkaa duraati irratti nama mul'atu ture haa ta'u malee nabiyallah ayyub alayhi salaam qabeenyaa fi horiidhaan qofa osoo hin taaneen daa'immaniinis akkasuma gartee ilmaanillee sooreysa rabbiin badhaase ture duuba nabiyallah ayyub qabeenya rabbiin itti kenne kana guyyaa takka qabeenya kun kiyyaa qabeenya kun gartee ilmaan kiyyaanin xooraa qabeenya kun gartee qabeenyan gartee ani ittiin boonu je'ee guyyaa takka yaadeen beekutu hiyyeeyyii zabana isaadhaa jiran kanneen gartee baadiyyaa jiran kan magaalaa jiran kan gartee guyyaa takkallee gartee xiqqishoo rakkina takka qaban hunda isaaniidha irra deemee ilmaan isaadhaa hundaahuu gartee wali qabee gorsee midhaanii fi dhadhaa deema waan qaban waan barbaachisu waan gartee namni itti haajamu hundaahuu akka gartee deemanii miskiinaa firan godhaa ture duuba nabiyallah ayyub alayhi salaam hedduu nama gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala qananii guddoo itti oolerra nama tokko ture duuba tujjaaronni zabana sanidha yeroonii fi miskiinaaf dantaan qabne yeroonii fi gartee miskiinatti boonan inni immoo qabeenya kun qabeenya keessanii qabeenya kana rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa nagaafate jechuudhaan ilmaan isaa dirqisiisee duyda ba'achiisee ganda keessa deemanii miskiinotaa fi hiyyeeyyii gartee harka qalleeyyiidhaaf hiraa ture duuba nabiyallah ayyub alayhi salaam osoonii fi gartee bifa kanaan jiraataa jiru osoonii fi bifa kanaan gartee qabeenya guddaasan ilmaan dilasan maatii dilasan hojjechoota dilasan jiraachisaa jiru rabbiin akka fedhe qaba subhaanahu wa ta'ala galgala tokkotti faamilii isaa guutuu qabeenya isaa guutuu ooyiruu isaa guutuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhabamsiise duuba waan jaartii isaa takkitti hin tahin duuba san booda nabiyallah ayyub alayhi salaam qabeenya kiyyana jalaa dhabame rakkadhee beelee osoo hin je'in osoonii fi jiraataa jiru rabbiin ammallee dhukkuba itti buuse duuba sanirraa dhukkubni itti bu'e immoo akka kiyyaa fi keetii kana osoo hin tahin dhukkuba gartee akkaan gartee badaadha dhukkuba gartee qaama nama madeessu kan qaama nama gartee cicciru kan qaama gartee nama akka malee gartee nama miidhu ture duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkuba gartee xiqqaa kanaan osoo hin tahin dhukkuba gurguddaa itti buuse hattaa gartee qaamni isaadha ciccitee madaahee ajaahee tortoree irraa lafatti yaa'u ture duuba akka gartee ulamaa'onni garagaraadha ja'anitti hattaa qaamni isaadha madaa'uu fi dhukkubsaturraa kan ka'e duuba gartee malaa naqatee raammahee akka malee gartee hattaa funyaanii fi kana hunda keessaa irraa mooyya'aa turte jan duuba subhaanahu wa ta'ala
kana hundaa hubarte yeroo dhukkubsate rakkate beelee akka cinqamaa turetti takka rabbii fidaat irraa duuba garte hin irraanfanne ibaadarraa yaa rabbii khiyama kana nu goote hin jenne duuba alhamdulillah jechuu ture osoo bifa kanaan jiru dhukkubni isaa guyyarraa guyyatti itti guddate fooleen isaadha ajaan qaama isaadha itti heddummaannaan ummanni biyyaa dhukkubni kun gartee nu dabra dhukkuba daddabru jechuudhaan fuudhanii gamaa gamana biyyarraa baasanii gaara tokko keessa darban duuba erga gaara kana keessa darbanii waan nyaatan hin qabanii waan dhugan hin qabanii kama qoraan dille kun guyyaa tokko keessa qabeenya san dhabee ilmaan dila san dhabee faamilii dila san gartee guututti dhabee miskiinehee beelehee agabee dhukkuba kanaan gartee akka mokoramaa jiru guyyaa tokko ibaadarraa if duuban deebine yaa rabbi alhamdulillah jechaa ture duuba yaa obboleessa kiyya obboleetti duuba bifa kanaan jaartiin saalihni akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhe jaartiin saalihni addunyaa tanarratti jannata waan ta'eef jaartiin isaa nama gartee waan takka gartee hin jijjiiramne nabi Allah ayyub dhukkubsate nabi Allah ayyub gartee arrantan waa dhabeettee namatti jijjiirame miti duuba garaa isii muratte waan gootu dhabnaan mana namaadhaa guyyaa deemtee daleeydee dalagaa barbaaddee biddeena namaa buuftee ganda namaatirra gartee fuula namaa dhaabbattee galgala waan gartee arkatte san duuba nabi Allah ayyub ittiin waan inni nyaatu bittee fi gaaratti geessitee achi wajji jiraachaa turtu duuba osoo bifa kanaan jiraatanii amata torba lakkoofsisa erganii fi gartee dhukkuba kanaan nabi Allah ayyub alayhi salam dhukkubsatee akkanatti osoo cinqamaa jiru jaartiin isaadha ganama bobbaatee fuula namaa dhaabbattee guyyaa dalagaa arkatte daleedee guyyaa dhabdees deebitee jireenya akkanaadhaatiin gartee azabamaadhaa turan duuba haa gartee jireenya akkanaatiin azabamaa turanii mokkora akkanaatiin haa mokkoramanii malee guyyaa tokko gartee ibaadaa isaaniitirraa if duuban deebine duuba alhamdulillah jechaadhaa turan duuba qabeenya dila san dhabanii maallaqa dila san dhabanii qananii dila san baranii har'aan tan ammoo sanirraan dhukkuba garaa garaatiin qabamee hogganii fi akkana mokkoramu ibaadaa rabbiitirraa yaa rabbi siititti nabbuuse yaa rabbi gartee waa hundinuu sirraahi ammallee gartee sumaatitu naa jira je'eeti rabbii isaatirratti citee boo'ee rabbuma isaatitti gartee ibaadaa isa godhaa ture duuba osoo bifa kanaan jiru gaafa tokko duuba intaltii gartee jaartiin isaadhaatun namni gartee ni hifata ni dadhabaa ba'aan tunis gartee fuulli namaatillee ni hammaata sanirraan gartee dalagaan yeroo garii hin jirtu gandarra deemtee gartee dalagaa barbaaduudhaan jireenya kana gartee baachuu dadhabdetu kanarraa duuba gartee gaaf tokko bira dhuftee nabi Allah ayyubitti alayhi salaamii siksik jettee booche duuba yeroon fi isiin boochuu rifate yaa haadha mana kiyyaa maaltu akkanas si boochisa jennaan yaa nabi Allah yaa abbaa mana kiyyaadha yaa nabi Allah ayyub barnin dadhabe dhukkuba kee kanas nin hifadhe fuula namaa dhaabbachuuf nin dadhabe halkanii guyyaa gartee jiru tanaatitu gartee na jibbisiisee ittiin duuba kana duuba nabi Allah ayyub alayhi salaam duuba jedheen akkanii fi gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala amata 70 qananiidhaan nutti tolleehi amata 70 guutuu qananii nun jiraachisne ilmaan dila san nuu kanne qabeenya dila san nuu kanne ooyiruu dila san qotanne gartee horii dila san horsiifanne amata meeqa qananii rabbi nu jiraachisennaan amata 70 jedheen amata 70 jetteen duuba yaa aboo yaa jaartii tiyya jeen duuba rabbi subhanahu wa ta'ala amata 70 qananii nu jiraachise duuba ammaan tan amata 70 kanarraa gartee amatuma 7 nu dhukkubsiise duuba gartee kana yoo obsineef ni dadhabnaa jeen duuba gartee hayyee jetteetiif irraa ustee jechuudha yeroon fi gartee isiin akkasitti gartee cinqamtee rakkattee boochusan yoo tana booda gartee ati yooniin kaniin fayyu taate wallaahi hoggu gartee dhibba takkan si garafu ta'a jeen duuba osoo bifa kanaan jiranii jireenya ammallee gartee sanuma isiinis gartee ganama bobbaatee galgala galuun dhiifne duuba taraa boodaadha jireenyi guyyarraa guyyatti hammaataa fuulli namaatillee gartee azaabaa duuba gartee dalagaanis ni dhabamti osoo bifa kanaan jirtu gaaf tokko duuba nyaata bareedaa tokko fuutee galgala gartee gama nabi Allah ayyub alayhi salaam fidde duuba nabi Allah ayyubis nyaata kana yeroo nyaatu akka malee itti mi'aaye nyaata kana eeysaa fidde jennaan yaa nabi Allah ayyub meenuma nyaadhuutiin nurraa usi jetteen duuba gartee nuumeenuma qammasiitiin numa nyaadhu jetteen hayyee jeetuma nyaatee use duuba guyyaa lammadaatillee ammallee nyaata kana gartee deebiteeti fidde duuba nyaata sanirra mi'aawu kay warri gartee yeroo sanii sooreysoonni nyaatan fiddee dhufte duuba yeroo kana duuba inninis yaa jaartii tiyya dubbiin tun jajjabaatte nyaata mi'aawa kana fidu jirta an gartee waan kana gartee yoo naa himte malee beekatte naa hime waan kana eeysaa fidde duuba jeen duuba yeroo kana duuba waan ajaa'ibaa dubbi yaa Allah duuba rifeensa isii firraa baafte yaa nabiyya Allah bar rifeensa kiyya kanan gurguree fide etteen duuba yeroon fi rifeensa isiidhaa gartee baal fuudhanii ilaalan akka malee gartee cirame ka gurgurame nabi Allah ayyub arke duuba kanarra dhaabbate nabi Allah ayyub
akka malee itti dhaga'ame gaddee duuba if keessa deebi'e duuba jireenya kun gartee ammallee dhiifamu haatee ganama yeroo isin gartee bobbaakottu nabi Allah Ayyub alayhi salam ija isaa ta guyyaa takka haram daleedeen beeyne sanin ol je'ee duuba harka isaa rabbii isatti ol qabe yaa rabbii khiyya ani gartee jaartiin tiyya sadarkaa gartee rifeensa gurguruu kana geesse ana obsa fixadheetiin jira yaa rabbii khiyya dirmataan gartee kanaaf filaadu yaa rabbii kana fayyisu si malee hin jiru yaa rabbii khiyya an obsa hin qabu ani gabricha kee cinqameetiin jira yaa rabbi ni dandeeysaa dhukkuba kanarraa kaasi jee duuba gartee boo'ee sujuudee gartee rabbii isaatitti guftee nabi Allah Ayyub boo'ee duuba yeroo kana rabbi subhanahu wa ta'ala gabrootan isaatiif anbiyoota isaatiif dirmataa yeroo sanii waan ta'eef duuba inna ma'al usri yusra rakkina booda gartee fayyaatu jira dhukkuba duuba gartee fayyaatu jira rakkina booda gartee bal'inaatu jira dhaba booda arkataatu jira sigalte kana waan ta'eef rabbiin subhanahu wa ta'ala duuba miila keetiin dachii tana dhidhiiti jeendu yeroonii fi inni gartee dachii tana dhiitu bishaan rabbiin subhanahu wa ta'ala bishaan lama baasif akkasitti rabbiin subhanahu wa ta'ala dandeetii isaatiin bishaan gartee qabbanaa kana dhugi haaniin dhiqadhu jee nabi Allah Ayyub yeroonii fi gartee qaama dhiqatee wanni jiru bareedina isaa kaduraanii sanitti akkuma duraan gartee bareedaadhaatitti akkuma gartee waa hundaan gartee tole sanitti rabbiin subhanahu wa ta'ala miidhagina isaa bareedina isaa humna isaa fayyaa isaa deebiseef sanbooda rabbiin subhanahu wa ta'ala gammadee hogganni wanni jiru rabbiin samirraa subhanahu wa ta'ala roobe roobni kun gartee akka awwaannisaa fakkaateetti roobe duuba yeroonii fi akka awwaannisaa kanatti gartee hoomaa awwaannisaa kana roobu rabbiin hoomaa awwaannisaa tana warqitti isaa jijjiire yeroo gartee subhanahu wa ta'ala rabbi warqitti gartee nabi Allah Ayyub jijjiiru nabi Allah Ayyub duuba gartee fiigee huccuu isaatiin gartee waan kana wali qabate duuba kana duuba rabbiin subhanahu wa ta'ala jeen yaa nabi Allah yaa nabiyyi khiyya duuba gartee ani waa hundarraa sin duroomsine qabeenyarraa sin duroomsine duuba maaliif gartee akkatti gartee waan kana siin geenye maa akka guurta jennaan yaa rabbii khiyya innis nama haarifa nabiyyi gartee dubbiin galtee fi maal jee duuba yaa rabbii khiyya eenyutiitu sirraa gartee qananii fi ni'imaateet irraa hin durooma eenyutiitu sirraa duroomuu dandagetteeti yaa rabbii khiyya hin gurradhaan adiisi jedhu akkasitti duuba gartee yeroonii fi waa hundaa wali qabate jaartiin isaa akkuma dursanitti haatee dhufte duuba yeroonii fi dhuftu isii wataka quban qabdu akkasitti bifa saniin duuba rabbiin subhanahu wa ta'ala jaartiin akkuma dursan seete yeroonii dhuftu nabi Allah Ayyub bakka san hin jiru duuba khabiraatee jijjiirame isii eegidu yeroonii fi dhufu mucaa tokkootitu mucaa dardaraa achi dhaabbata akkasi mucaa dardaraa kanaan jette jaartiin isaadha yaaboo gartee mucaa jaarsa tokkootu asitti dhukkubsata duuba gartee nyaata fideef yoggan dhufu gartee jaarsa kiyya tokko gartee ni dhukkubsata agartee duuba nin dhabee eessa kutee yaaboo jaarsa dhukkubsatu tokko jette yeroo kana gartee nabi Allah Ayyub alayhi salam yaa jaartii tiyya bar ana gaafa duraadhaa gartee akkasin na wallaaltee miti jeeni isiinis gartee gaafa duraadhaa rakkina keessa dabran san booyanii walitti booyanii yeroo isaa wani jan rabbiin subhanahu wa ta'ala baallama gartee duraan seeneef hoggu dhibban si garafa qajeen san rabbiin subhanahu wa ta'ala jeen baallama san guutuu qabda jeen duuba rabbiin subhanahu wa ta'ala yeroo kana duuba nabi Allah Ayyubis hoggu dhibba gartee tumuudhaaf yeroo ni fi lafa ka'u rabbiin subhanahu wa ta'ala lookichoo xiqqoo ulee xiqqishoodhaan hogguma takka dhahi dhibbattiin si hisaabaa jeen duuba rabbiin subhanahu san booda gartee rabbiin qananiidhaan isaan jiraachisee ilmaan isaanii kadhabame kadhume sanillee rabbi kaasee fi jireenya gaarii jiraachisee duuba yaa obboleettiitiyya yaa gartee tan rakkattee dhukkubaan yaa obboleessa kiyya kan dhukkubaan cinqabte dhukkuba gartee nabi Allah Ayyub irraatiin cinqamne kanarra gartee hin dhukkubsanne rabbii keetti deebii rabbii kee kadhadhu rakkina booda gartee bal'inaatu jira dhaba booda arkataatu jira hiyyummaa booda gartee ganiyyummaatu jaarummaatu jira waa hundaa'u gartee yaa ka dhukkubsatte yaa tan rakkatte yaa ta gartee cinqiin adda itti jirtu waan gartee seenaa nabi Allah Ayyub kanarraa waan hedduu baranna waan hedduu akka barannus abdiin qaba rabbiin gabrootan isaadhaan ni fattana tanaaf maal jaa rabbiin subhanahu wa ta'ala walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati wabashshiri as-sabirin akkana jaa rabbiin subhanahu wa ta'ala gabrootan keenya gartee miskiinummaadhaan isaan fattanna beela itti buufna ni beeleysina ni dheeboysina ilmoo isaan jalatan jalaafuuna haadha jalaafuuna abbaadha jalaafuuna obboleeyyan jalaa ajjeefna deebii ammallee gartee ooyiruu jimaadha ooyiruu gartee qamadii ooyiruu garbuudha ooyiruu kudura ajaa'ibaa tana gartee ta isaan qaban tana guutuu gartee jalaa dhabama goone ibiddatti qabne akka feenetti jalaa dhabamsiifna duuba gartee
وان كان هنداه إسان أبسني يوني في قرته خيسا صبري دام بهن دوبا نجمتشيف نجا ربنا سبحانه وتعالى خنافو يا أبليين كي سيناتنا الرا واحد دو كبرني أبس نبي الله أيو أمتا توربا قوتو قرته اتجين كماتوري ربين بودر قرته فرجا إسافيده أكاسيت يا أبليين كي يهندي خيسانو يا تن دبده يا تن ركوبسته يا خن ركوبسته يا خن قرته الدنيا هنك أبني خا الدنيا ركت يا أبلي سخي يا خن فيا ركت يا أبلي تي يا قرته تنجرور ركت هندي خيسانو سينا تن رابرت داتي جمع ربي دي بيادا دوبا سينا براتين هنقولتي دي بينو شانا لخينيسن هن الرام فتنا داتي سينا برا هنقم في دي رفتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.